oduu gammachiisaa ijoolleen keenya biyya yuunaayitid arab emireet keessatti argamtan tiijiin keessan waan ajaa'ibaa isiniif fidee dhufeera jettiin maarree warri furdina qaamaa barbaadan kan appitaayitiin keessan nyaata fudhachuu dide akkasumas furdina murtii gadii warri feetan na dubbisaa bakka jirtanitti isiniifan fida jettiin hubachiisa qorichi kun effektii qaama namaa irratti akka hin qabne kan doktorootaan mirkanaa'edha odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbila kiyyaa duwwaa 558 78 21 65 irratti haloo jedha bakka jirtanitti isiniifan fida jettiin. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala haadha cabsaa jalatti argamtan jirra jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbii anaaf haa jiraatu baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu anaaf haa dhufu. Egaa namoonni haaraan gara chaanaala kanaa hordoftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Subscribe yeroo gootan immoo mallattoo alaarmii sana tuquudhaan on irra godhadhaa viidiyoon keenya akka yeroo hunda isin bira gahuuf jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitanii har'a wanti naan isiniif qabadhee dhufee viidiyoo ala darbe hojjedhe irratti dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoo sana gidi lakkiseetuman biraa deeme malee deebi'ee viidiyoo sana jalatti koomentii maaltu naaf kaa'ame viidiyoo sun agamiin ilaalame dhugaa rabbiin tokkichi kan na arguudha jechuudha deebi'een ilaalle jechuudha. Gin guyyaa kaleessaa gaafan dhufee ilaalu viidiyoo sana jala koomentiin illee hin jira gaafin illee gaafatameetiin hin jira jechuudha. Achi jalatti namoonni barbaadanis hin jiru akkasuma immoo namoonni illee qeeqa qaban illee na qeeqan illee hin jiran jechuudha. Karras ta'e maal jechuun ani because sin anan argine jechuudha qaama kiyya an akkam akkan ta'e ani qorichicha kana fudhadhee osoo hin taane ofuma kootifoon si jammar qaamni kiyya yaani moodeelisti naan jechuu dandeessanii jechuudha. So yoo barbaadan immoo isinitti argisiisuu danda'a. Akkasuma immoo qoricha kana fayyadamtee tigistiin jechuudha. Tigistiin argitanii jirtu yoo taate suuraa ishii jalqaba irratti kaa'een ture fakkaatu tigisti kan duriitii fi kan amma erga qoricha kana fudhatteeti jechuudha. So erga qoricha kana fudhattee tigisti agam dabalte sheepin isii agam tole agam irraa bareede agam jijjiirama qabdi kan jedhu viidiyoo isii hojjedheen tureetti fakkaata yeroon dura waa'ee qoricha kana irratti hojjedhu argitanii jirtu. In argine yoo taatan immooyyuu viidiyoo isii isiniif hin fida jechuudha. Suuraa isii tigisti dura akkam akka turte amma immoo akkam akkasiin jirtu jechuudha. Anas immoo tazarraktee minaamni kan jettanii jechuudha nama takka arginatti fakkaata. Ati maaliif akkanatti akkana taatiree kan jette nama takka argee warreen kun immooyyuu kan gaafatan soballee dhugaadhallee kan jedhan hin jiru nan barbaadarree kan jedhan hin jiru akkasuma gara keessatiin illee dhuftanii raawwatanii qoricha kanan barbaade akkamittiin itti fayyadamuu danda'a haala kamiinii jettanii kan na gaafatan ni jirtanii jechuudha. Namni gara keessatiin isiniif deebii deebises ni jira namni immooyyuu deebii isin hin deebisin yoo jiraate viidiyoo kanarraa deebii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een qoricha kana fudhatanii raawwatanii kan itti fayyadaman hedduutu jira. Ragaa isaanii isiniif fiduu dandeenya yoo barbaadan jechuudha. Yoo barbaadan namoota qoricha kana fudhatanii itti fayyadamanii jijjiirama irraa argatan ragaa isaanii isiniif fiduu dandeenya. Sagaleedhanis ta'ee jechoota barbaadanii namoonni itti fayyadamanii arkan kuni itti amanamummaadhaan itti fayyadamanii waan ta'eef jarri kuni isiniif dhiyaataniitiyyuu qoricha kanarraa agam akka fayyadamanii maalirraa akka argatan isiniif ragaa ba'u jechuudha. Tigistiin alatti tigistii already ofii isheetii itti fayyadamtee waan ishee xaqqame argite obboleonni koollee haa xaqqamamanii jettee raawwattee gara keenyatti fiddee egaa namoonni immoo qaamni keessa sheeppiin keessan bareedduu ta'ee jiru sheeppii qabdanii akkasuma wantoota barbaadan qaabsilaa qaama kiyya tolfachuu qaba bareeffachuu qaba abbaa manaa kootiin fuuldurinnaan deemu itti bareeduun qaba ofii kootii qaama koo yemmuun of ilaalu sheeppii koo bareeffachuun qaba moodilisti ta'uun qaba jettanii namoonni yaaddan yoo jiraattan qoricha kana fayyadamuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo majammaruma sheeppiin keessan bareedduu haalaan bareeda jirtan yoo taatanii isin hin barbaachisu jechuudha. Akkasuma immoo koomentiin taane barreessuun illee isin hin barbaachisu. Namni tokko takka waanuma keessa ofiitii qabu jechuudha jira miti bakka yoona assaaba keessa isaanii waanuma jiru takka baasanii dubbatu jechuudha. So akkasitti osoo hin taane itti yaadne
ofii kennaa qaama bareedduu an fakkeenyaaf ani ofii kootii qoricha kanan barbaadu. Sababni isaa qaamni koo bakka dabalatan barbaadu jechuudha kanarratti naaf ta'ee jira. Naaf ta'ee jira jechuudha. Sheeppiin koo baay'ee bareedduudha. Akkasuma immoo ani gara olii kanaan qalloo isinitti fakkaadha malee sheeppii koo gaafa ilaaltanii baay'ee takka haalaan bareedaa jira jechuudha. Takka ana sheeppii kana argitanii hin beektanii yoon viidiyoo hojjedhus taa'eetiin hojjedha. Mudhii kootii ol na argitu malee mudhii kootii gadi na argitanii hin beektanii mudhii kootii gad arguudhaaf immoo tarabarrabaa koomentiidhaan. Bazzaa qan ግን ያው in argitanii jechuudha. Gaafa sana koomentii irratti tarabarrabaa mudhii keetii gadi arguu qabna. Bakka ማወቅ አለብን እንደዚህ ስናይሽ በቃ የሆነ ቀጫጫ ነገር ነው የምትመስይ ጀተኒ ራወተኒ namoonni narratti ተረባረቡ barbaaddan ነው jiraattan ተረባረባadha. ሰናን ቦዳ ያው ጌታችኛውም ይወጣል ማለት ነው። ይምባጀች ምናይነሲ እንደ ወይ ነገር በስማ እና ለማንኛውም jechuudha namoonni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf ragaa kan bahaa jiran hedduutu jira jechuudha. Dhugaa rabbii hedduutu jira ragaa kan bahaa turanii qoricha kana fudhatanii nyaata nu nyaachisa. Already wantichi kun nyaata nama nyaachisa. Nyaata inda libbii qabaachuu qabdanii akkasuma bishaan nama obaasa. Akkaataa warri itti fayyadaman dubbatanii jechuudha. Bishaan nama obaasa. Soba yoo jettan immoo sagalee isaanii isinii fiduu dandeenya. Isaan eeyyamsiisne sagalee isaanii isinii fiduu dandeenya jechuudha. So namoonni itti fayyadamuu barbaaddan itti fayyadamaa isin fayyada. Betelay namoonni qal'attanii sheeppii dhabdanii akkasuma immoo viidiyoo wala darbeerratti isiniif himee ture. Namoonni tokko tokko akkam furdinni isaanii gara mudhiidhaa gadii kanatti kunoo bakka mudhii isaaniitti irraa gadii jalqabe qal'atanii raawwatanii gara mudhiidhaa oliititti immoo kunoo harmi isaanii kun maal garri olii kun bakka furdata jechuudha. Namoonni dubartiin akkasii dhugaa rabbi shamarra akkasii jechuudha dhiifama akka qooqa kiyyaatti dubartii yoon jedhe sana waan rakkoon qabu garuu so dhiifama isiniin jedha. Namni tokko dubartii yoo jedhu hin jaallatu beektani garuu gara keenyatti shawaa keessatti akka kana miti jechuudha. Dhimma hin qabani akkuma barbaadanitti haasa'anii so dhiifama gara takka takkatti hin jaallatanii inna shamarra akkasii jechuudha. Hedduu takka nama jibbisiisu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifin bakka innaa abbumti manaa keessaniyyuu sheeppii isa akkasii san isin irratti argee raawwate bahee immoo dubartii sheeppii haalaan bareeda qabdu kan dabbaa qabdu maal kana gaafa argee isin manumatti iyyuu isin arguu isin hin jaallatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf so sheeppii keessan bareeffachuu haalaan tolfachuun isin harka jira jechuudha. Namni takka waan rabbi akka ala darbirree isinii dubbadheen ture. Waan rabbi nuu kenne akkamitti ofii keenya akkasuuf goona maalidha jedhu kuni qaamni kee si harkaa jajallatee baduun rabbi sii kennee miti. Rabbi si uume malee qaama kee furdadhu qalladhu maal ta'e isiin hin jenne. Din ati tokkoffaa aggabaabii nyaata ofii eeggachuu dhabuu. Lammaffaa ammoo bakka jira yoona nagaraallee wanta takka hin jira jechuudha. So waan sana ammoo wanti namarraa fooyyessu yookiin immoo wanti namaaf sirreessu hin jira waan ta'eef itti fayyadamaa jechuudha. Akkasuma lakkoofsi tigistii viidiyoo jalqabaat irratti hin jira waan ta'eef namoonni haalumaan dhugaadhumaan qoricha kana ajajachuu barbaadan tigistii lakkoofsa tigistii sana qabattanii tigistiin dubbisuu dandeessanii. Akkasuma immoo yoo lakkoofsa kanas isiniif qabachuu dadhabdan lakkoofsuma kootinuu na dubbistanii ani immoo tigistiitti isinii dabarsaa direct meeshaan keessan akka isiniif dhufu isin taasisaa jechuudha. Isiniif taasisaa jechuudha. So lakkoofsa kan kootinis ta'e kan tigistiinis ta'e yemmuu nu dubbista rakkinan qabu anis haalan isin keessummeessaa ishinis haalan isin keessummeessitii jechuudha. So isin irraa kan barbaachisu waan barbaaddan ajajachuudha. Akkasuma immoo viidiyoo irraa ilaalaa dursaa jechuudha. Akkamiin godhaa akkasiin godhaa qorichi waan akkamiitii kan jettanii na gaafattaniif qorichi kunoo kanadha. Viidiyoo isaa sirriitti ilaalaadha. Akkaataa itti fayyadama isaa immoo gaafa ajajattanii isin jettanii isinitti himamaa jechuudha. Akkamitti akkanatti itti fayyadamtan isinitti himama gaafa ajajattanii jechaan namoonni ajajachuu barbaadan. Namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessa kan hundumaa gootaniif galatoomaa. Bye bye.